Lakki achumat kaleessa si kee jiraate. Kaleessa si keessa jira bakka jiru saniin naa ijaari yoo jette arsiin si ijaara bara. Har'a tuulama na bulchaara bara na arsii keessatti maa na bulchitan jenna ammoo gaafa inni na miidhe maaf na miita. Fakkeenyaaf ilmi arsii kana bulchu yoo na miidhe hin dhiisaa ofitti hin dhiisu beek. Tuulama irraa dhufee kana bulchaa jiru yoo inni kana miidhu taate tuulamni ijaaramu yoo jiraate ila tuulama ilma kan keetu kana na godhaa jira laal ilma kan kee waan narra dalagaa jiru gaafa siin jedhe gaafa ati ijaaramte sitti machuu danda'a beek. Gaafa ati ijaarsa qabaatte kunoo ilma kee kana na godhaa narraa qabi gaafa siin jedhe arsiin hin danda'a. Har'a sadarkaa arsiin akka waan arsiin amantaadhaan tuulama balleessuutti sadarkaa san nu keessa dhufanii qabaadha. Akka waan arsiin amantaa isaatiif tuulama jibbu. Tuulamni gaafa dhufu islaama ta'ee dhufe nu bira. Amantaa isaatii miti arsii keessa tuulamni jiru loqoda isaan jijjiiranne haasaa aksantii haasa'u hin jijjiiranne amantaa miti jechuudha. Kana deemtee seenaa qorachuu dandeetta. Deemtee seenaa qorachuu dandeetta. Ilmi isaa akka ilma arsiititti waliin jiraatee waliin guddate ka ammootu achi keessa taa'e warri islaamaa kun isin balleessuu fedha jedhuuntu jira haga hadha. Wanni kaayyefame maali? Ummata kana bittanneessu bakka inni jiru marattu. Gaafa arsii Hararge waliin jiraachuu dhoowwite. Gaafa arsii fi tuulama waliin jiraachuu dhoowwite. Gaafa tuulamaaf macaa waliin jiraachuu dhoowwite. Milkoofte kaabar. Milkoofte kaayyoon Itoophiyummaa isii tana waan ta'eef. Gaafa ummata kana jiraachuun dhoowwin lafa Oromiyaa jedhamtu tana dhuunfachuun hin danda'amu. Oromoon kana bira taree gaafa gosa isaatiin eenyummaa isaatiin ijaarame oromummaadhaaf faayidaa qaba malee Oromoo ta'a ijaarama Itoophiyaa ta'a ijaarama warri nuun jedhe maaf dinnare oromummaa teessan dhiisaa Itoophiyaa ta'a ijaarama warra nuuf jedhu maaf morminare bara amma warri adda gosummaa tan ta'e arsii ta'uu kan kee dhiisi Oromoo ta'a ijaarame naan jedhe bara jechuma warri kaabaa naan jedhe san naan jedhe bara an arsummaan dhiisu arsii ta'e Oromoo ta'a. Doktor Girmaan tuulama ta'uu dhiiseeti Oromoo ta'uu hin danda'u. Tuulama gaafa ta'e Oromoo ta'a jechuudha. Dura federaalizimii Itoophiyaa kabajuun dura federaalizimii Oromoo kabajuu qabaadha. Abbaan kan kee ilmaan torba yoo qabaate ilmaan torban sun mana mataa isii qabdi. Takki haadha sadii irraa dhalattee jirti abbaan kan kee haadha sadii qaba. Ilmaan masaanuu tanteetii yoo hin kabajine taate abbaa kan keetiif wama tokko faayidaan qabdu ati nama qe'ee tantee diiguu jechuudha. Ufirraa ka'a jarana kuni gandummaa miti wanni nuti dadhabne ilaa hadhaatti nama gosa ofii hin beekne eenyummaa ofiitti hin amanne takki niitiin isaa abbaa biraa wanni inni rakkate ka mana isaa qe'ee isaa keessatti danqamee jirutu Oromoo danqeetiin harkaanu qaba jaran. Wallaahi mee doktor waan kana itti sii kakadhaa mee qoradhu namoota waan gandummaa jedhu yoo Oromoon ijaarama gandummaa mee qoradhu mana isaa keessa ilmaan isaa federaalizii yeroo tokko gurbaan tokko Afrikaa Union jedhe beetta nama ho'i ilaaleetuma ilmaan isaa warra biraa ho'iiti Afrikaa Union jedheen dubbiin akkas taate warra ufii isaatii bakka biraatti danqametu ummata Oromoo kana gosa isaa akka hin qabanne eenyummaa isaa aadaa isaa amantaa isaa ani fakkeenyaaf arsi amantaa kiyyatti islaama doktor waaqeffataa ta'uu danda'a amantaa kiyyaaf ka isaa wanni waliin nu ga'u tokko wanni waliin nu buusu hin jiru ani yoo fedhe gaafa doktorri ayyaana isaa godhatu amantaan kiyya na dhoogitiin dhaqu maaf natti hin dhufne jedhee na gaafachuu hin danda'u doktor Girmaa maaliif amantaa kiyya na dhoowwa amantaa kiyya na kabajuun kana jechuudha ani islaama iida kiyya kootu doktor jechuun hin danda'u guyyaa iidaa kiyya kootu jechuun hin danda'u amantaa isaatti isa dhoowwa walii kabajuu jechuun kana amma ilaalcha tokko waan ilaa hardhaa namaaf hin galle tokko argan ani islaama waan ta'eef waan waaqeffataa jibbu waan waaqeffataa lafarraa balleessuudhaaf hojjedhu itti fakkaachuu hin danda'u ani osoo kiyyaa jechuu ani islaamaa mi wanni Oromoo jedhan guutuun osoo islaama naa taateen fedha kuni dhoowwaadha doktor yoo akkana jedha kun Oromoo diiguu ni ta'a yoo itti amante islaama san taata jechuu lakki ani waaqeffataa naa wayyaa kanaan jiraadha sii kabajaa jechuu peres kanaan waliin jiraan akkaataa mareefuu jette baadhoo dachaasaa gaafa wareegamu naan jedhe namni guddaan ragaafillee si himuu danda'a. Karaan Oromoon qabattee bilisoomuu dandeettu karaa jaarsa kanaati karaa jaarraa abbaa gadaati jedhee gaafa wareega. Dubbiin jabduun qabadhu mataa keetti. Maali wanni sun
badoo dachas gaafa jara kaan dura dhufeetiin jaarraa abbaa gadaa waliin hojjetu ajjeefamee du'ee nagaan hojjetaa ture bar angotu kennamee bar angoo kennee fi bar na hooggani jedhee inni islaama garuu jaarraa abbaa gadaa adamantaa biraa qabdaa lakki waraanuma qofa ta'e jedheeni seenaa qoradhaa hin burjaaja hina waa baay'ee haasa'uu dandeenya jaal magarsaa barii kunnoo gindhiiri maatiin isaa baale qixxee jechuudha ammoo inni eessa dhaloonni isaa Tuulama hoogganaa hagas ta'u ta'ee baye akkamitti inni fa nyaatameenuu an haga hadhaa gaafii naataati jechuudha namoonni 11 akkana wareegamanii islaamaa maarre addan baanuu it is no clear ani documentii clear ilaa hadhaa argadhe tokko hin qabu himaansa afaaniitiin gaaf fedhan waan fedhanii jijjiiranatti himan fudhachuu dadhabee hagadhaa sammuun kiyya jechuudha dhaloota waalaalee adda baafatu dhaloonni ammaa kuni doktor hujii itti jirtu kana hojjadhu karaa gargaaramuu dandeettu cufaan karaa gargaarsa si gaafa si barbaachisu cufaan karaa ilma arsii irraa gargaarsa barbaaddu ifaan ifa bahii gaafadhu karaa itti arsiin ilmi arsii tokko gufuusiti ta'uu yaaduun ifa bahii himan garta arsiin akkana na godhee miti ammoo fakkeenyaaf jaarmanii tokko yoo arsii keessaa bahee ka dhiibbaa godhu taate jaarmanii sun salleetti ta'e wallagga keessaa bahee jaarmanii tokko yoo ka badii Oromoo irratti dalagu taate Tuulama irra arsii irratti dalagu taate gosa Oromootitti dubbii galchuutu hamtu jaran wanni nu diigaa jiru fuudhanii yoo fakkeenyaaf anamma Usmaani maqaan kiyya arsii dhaladhe yookiin jaarmayaa wayii hooggana yoo an badii dalage arsiin akkana nu gooteedhaan arsii miti akka isa godhe ilma ebaluuti arsiin bakka buufatee jiraannaani arsiin sirraa qabuu qaba jechuudha nama sana arsiin sirraa qabuu qaba jechuudha kanaaf gaafa qabsoo keessaallee Tuulamni illee maqaa dhayameen qaba maqaa ittiin miidhame qaba maqaa san Tuulamni bakka na bu'aa natu ergatee fakkeenyaaf Goobana Daacee Tuulamni arsii akkana naa godhi jedhee ergateera Ituun banna akkana naa godhi jedhee Tuulamni Goobana ergatee jira hayyee macca keessa hoogantuun hin jiru arsii keessa hin jiru gola Oromoo cufa keessa wamatu jira jecha kabadii Oromoo irratti dalage kuni abbaa yookiin isa dhaadheessetu itti gaafatama malee wanni gosa Oromoo guutuun ittiin maqaa balleessan ittiin sakaalan ittiin sodaachisan ittiin doomsan kana ta'uu hin danda'u seenaan dabre har'a Miniliki waa meeqa dalageellee seenaadhaa achi kennee akka jirutti jiraadhaa bara akka Itoophiyaatti yoo dubbanne jecha seenaa jiru akka jirutti dhugaa jirtu lafa kennee akka bor waliin jiraannutti ijaarachuu qabna ka jedhu kana hin fudha kana irra walii gala jecha kalakki wanni kalee dalagame sun sirriidha Quddus Xoorinnaat noonaan jedhu ammootu isuma Minilikii kaleessaa sanii jedhaanani bas garte kanaafi wal hubachuun gaafa ijaarame Tuulamni anaaf faayidaa ana gargaara si komando mareefi obboleessi kiyya amboo waan jedhe si komando gaafa wabiin macca ijaaramu $10,000 kennee har'a macca gaafa sila Tuulamni ijaaramu akkasi gargaaruu qaba jecha haddas si komandollee Tuulama akkasi gargaaree ijaaruu qaba malee ijaaramuun qabduun maaliidha kanuma sinitti dheeradhe hedduu tokko dubbii tana yeroo hedduu itti dabalamuu fedhaa walii qajeeludha dhabnee doktor si barbaada addatti illee waan seenaa Oromoof sirraa fuudhuu fedhuun qaba fayyaa naa ta'e. Yaa lakkoofsa kiyya keessaan isinii kaa'ee jira doktor. Ena erga amala dubartoonni baay'een hayyoonni baay'een keessan nu ergaa jiru lafarratti already waa baay'ee xumuranneerra uma xiqqishuudha humna ala kanarraa gargaarsa barbaanna waan taaneef irra xiqqoo turre malee publicly wannoonni lafarratti hojjennutu baay'ee jira naqunnamaa keessan wanni nuti barbaannu isaadha malee amma achi tuuleet amma bira dabarreera isin ijoollee warra qotee bulaate waan ta'eef midhaan tokko biqilee gaafa fulbaana bira darbu already hin daraara. Erga daraaree booda ra'ee nyaattee jennaan midhaan sun lammata deebi'ee midhaan ta'uu hin danda'u. Ra'ee nyaattee jechuudha. Kuni amma waan duubatti deebi'ee dheedhii kaleessaa san ta'uu danda'udha miti. Already gone. Lakkinu kaleellee guuza waliin baanee oorruu waliin qonnee waliin aramnee waliin haamnee waliin dhoofnee galchaa turre har'allee akkasuma goona tan akkasi qabadhu argannaa jira. Kanuma hojii baay'ee qabnaa al tokko waan yaadachiifte Hayilee Gabrasillaasee Asallaatti onnoo jedhe waan ta'eef
I think asallaatti waa ijaaredhanii itti kennan. Asallaatti ni ijaaru jedheeti namicha san gaafa sanan jibbeeni by the way. Inni ijaaru jedhee Bahar Daaritti dhaqee mana barnootaa bane achitti. Asallaatti saniin booda. Maal abboo haadha isaa gaafa hiyyummaa Arsii keessatti awwaale gaafa duroome baasee qabrii biyyatti hin galateemi. Yaa waan akkasii. Qabrii haadha isaa. Nuuf Arsii biyya baay'ee keessa deemnee gadaatti sirbineedha baay'eetti argine irrattis hojjechuu jalqabne isarrattis hin hojjenna asis achittis hin hojjenna inni jidduu inni guddaan kun garuu kan uummata irratti baafnu asitti faawundeeshinii dhaabachuu qabaa hunduma keessan waamnaa keessan naqunnamaa namoonni baay'een ulfaadhaa baay'ee odoo maallee godhuu baattanii nama jajjabeessuun hamilee namatti horuun dhugaadhuma jiru paabliikii dubbachuun kunuu horii caalaa kunuu hojii baay'ee caala. Kuni waan guddaadha. Kuni waan waloo keenyati. Bara dheeraa namoonni baay'een qabsaaniiru asaba. Namoonni baay'een qabsaaniiru. Namoonni baay'een xaaraniiru. Garuu waa uummataa lafa godhuudha miti. Lubbuu isaaniitiif akka ta'utti jiraatanii darbuu hin dandeenye. Akka hin taanetti darbe. At least dadhabbiin namoonni lafa kanarraa yaa'anii yeroo hundaa karaatti caban kun. Wanni tokko bakka wayii ga'ee at least kunoo kun maqaa isaaniitti irraan dhufee achi as ga'eera. Kunoo waan isaan dadhaban kun amma immoo dhaloonni asiin ga'e jedhamee yaadannoo dhumti isaaniitti illee odoo lafa sanarratti beekamee namni waa baay'ee jechuu dandeessiraa gaariidha. Bira geenyarra Waaqayyo haa galatu ulfaadhaa fayyaataa argadha sinin jechuu barbaada hunda keessaniifu waa baay'eetu nu eeggata. We are together bakka kamittuu wajjiniin ijaarra kana oromummaa kan jabeessu amboo ulfaadhuu duratti ani bakka achira si komandoon achi jira kuni hojii kiyyaadha sunis hojii kiyyaadha. Waan lafarra jiru dhoksanii kuni bee nu diigaa kan jedhamu sun wanni waan oromummaa irratti miidhaa fiduudha miti. Oromummaa irratti waan miidhaa fiduun qabu. Hundumtuu of ta'eet ijaarrama waliin Oromiyaa qabna waliin gargaarra bakka dadhabne walii birmachuudha. Sun akka duratti jedhe sana irra na deebisiisa. Waa'ee Finfinnee Oromoon tuulamaa iyyuun nu barbaachisu yeroo baay'een jedha kan. Nuyi miti kan dubbadhu atuu jechaa jirta maaliifan dubbadhaan. Oromoon kun Booranarraa Finfinneen tiyyaa jechaa jira. Waan ati hojjettu ani maalan godhe waan ati hojjenne ani hojjechuu qaba malee. Kanaaf immoo haala mijeessanii birmadhaa jechuun barbaachisaadha yeroo baay'ee namoonni gurguddaanis ni jedhu tuulamni waan baay'ee kophaa keessan hin dandeessanii obbolaa keessan nu birmadhaa jedhaan nun jedhu we are ready to call to make that call. Koolee kanaa kana godhuudhaaf deemna ni goonas wanna achirratti hojjennu irratti garuu inni guddaan eenyudha kan irraa fayyadamu Oromoo hunda. Oromoo hunda. Targeetiin Oromoo tuulamaa ta'ullee garuu wantoonni temporary emergency lafaa ka'amu amma asirratti hin jenne hojiiwwan lafarra jiran baay'een isaanii that is Oromoo hunda. Oromoo baay'eetu lafa sanarra jira. Oromoon qe'ee abbaa isaatirratti lafa abbaa isaatirratti kadhattuu ta'uu hin qabu. Qe'ee obbolaa isaatirratti kadhattuu ta'uu hin qabu. Kara bultuu ta'uu hin qabu. Rakkataa ta'uu hin qabu. So we have to make something change. Qe'ee keenya irratti halagaanuu kiiloomeetira dhuftee qe'ee keenya irratti maqaa baafatteerti. Aduwaa jedhanii maqaatti baasa. Waa baay'eedha. I think ittuma deemna rabbi nu qarqara ulfaadhaa fayyaa argadhaa isin jechuu barbaada. Thank you. Kallacha itti aansee peace question mark. Doktor jirtu Jirra akkam naguma. jirra galata uumaa baga jiraattanii hundi keessanuu maatiin mana kana keessas warri garjalaa jirtanis jirtu. Jira modereetara sii kennaafachuu sanuu nama ol baga dhufte. Qabdamee Jira narra. Qabdamee. Qaba doktor. Yaa hin qabda okay okay manage godhe. Ayyee. Itti fuuf. Jirtuun jiruuf jireenya akkam? Jirra kun as geenye tsindoon biyya galteetii asiinis namoonni wannoo fakkeessanii amantaadhaan akka ta'e fakkeessaniiti Arsii keessatti uummata keenya miidhaa jiru. Wannichi amantaadha fakkaata garuu amantaadha miti. Wannichi siyaasa. Wannichi siyaasa nurratti dalaganii kana beekuu qaba uummanni keenya akkasumas immoo gara sadeen soddoo kana warri qumxaadhaan dhufanii galaniiru qumxaa fi warri barabaasoo sun.
Kana irratti kaafneeti booda immoo gara ijaarsa keenyatti namni dhufee sin jechuu barbaadeen jirra kanumarra. Ulfaadha waan dansaadha. Amma wanna tokkodha. Oromoon kan itti wal dhabe daanga irratti miti, lafa irratti miti, oromummaa irratti miti. Ayyaana isaatu wal dhabe. Ayyaana isaatu itti dhabe. Sanaaf gaafa tuulamni wal barbaadeen ijaarameedhu Oromoon gaafa gara biraa inaaffaadhaan rukutama. Qaamni biraa immoo waan biraa raawwadha gaafa jedhu waan biraatti odeessaa waan biraa fidee dhufa. Sanuma isa caalayyuu immoo Oromoo dhumti tuulamaa maafanani dursuu dideedha moo akkam kalaqa koomaa ta'uu didee wanta ta'aa ta'u waan kanaaf faallaa deema. Kuni ilmaan haadha tokkorraa dhalatte kana birallee tartee aga gara jabinaan billaadha wal qaluu rasaasa wal tumuu sadarkaa adda addaa irratti jira. Kana hunda ayyaana keenyatu nutti dabe. Oromoo ayyaana isaatu itti dabe. Aga ayyaana isaa araarfatutti Oromoon waliin hubatu. Wal waammatu waliif hin uwwaatu. Walitti haasa'u wal dhaga'utti hin jiru. Kana gaafa jedhu sabni kuni akka sabaatti daangadhaa aga daangatti gaafa biyyoota kana Afrikaa kana guutuu keessa bittinnaa jirutti sirna mataasaa qabaa, ayyaana mataasaa qabaa, amantii mataasaa qabaa, siyaasa mataasaa qabaa. Sana hunda ofirraa mulqee siyaasa warra adii jalatti kan Oromoof hin qabsaa'edhullee kan Oromoon bulchaa dhurree siyaasa warra adii kana jalatti taaligamee waan jiruuf qawwee fi qawweetti amana. Sirni Oromtichaa kaleessaa garuu akka itti wal adabu, akka itti wal bulchu, akka itti wal gorfatu, akka itti wal qajeelfatu qaba. Sanaaf dirree biyya baasaa kan irratti dhalate kan waan jaalatee ittiin uume hunda abaaree dirree biyya ormaa eebbisaa oola. Addaa walirree. Kanaaf ayyaanni dirree biyya baasaarra jiru sun itti mufatee Oromoo waliif galuun, wal hubachuun, wal dhaga'uun itti ulfaate. Kanaaf har'a walumaa galatti tuulamni akka tuulamaatti guruuppii uummatee Oromoo maraaf sagalee ta'uudhaaf yoo of ijaaree ka'e wanti nama dhukkubsu hin jiru. Wanni Oromoo biraatti irra tullee hin jiru. Nama qe'ee qabutu, nama qe'ee ijaarratee, nama mana ijaarratee qabutu firri yoo itti dhufe gosti yoo itti dhufe nama noorsa. Kan sagalee namaa ta'u miti jechuudha. Maaliif jennaan maatiin keenya bara ilmaan kiristaanaa lafa kanarraa dirqamsiisanii kaasanii sikkoo fi mandotti booranatti asiin kafaatti asiin wallaggatti kabaqataniif waan qe'ee isaanii keessa rakkoon nageenyaa sun ammas hin ulfaanneef rakkoon nageenyaa akkuma jirutti ta'ee waan agas hin ulfaanneef qe'ee isaaniitu nagaa qaba uummata kana ofitti simatanii qubachiisanii koottaa obboleewwan koo jedhanii simatanii iddoo sana qubsiisan. Kanaaf Oromoon tuulamaas har'a qe'ee isaarratti gadi ijaarramee guruuppii wayii godhatee mana isaa yoo ijaarrate Oromoo kamiyyuu ofitti waamee noorsuu danda'a. Gosa kokoottu maaltu si miidhe gaafa duuti akka dheengaddaa kun uumamu yoo mana qabaate yoo dhaabbata tokko qabaate yoo ijaarsa tokko qabaate gadi ba'ee dubbataaf. Maaliif jennaan amantii isaa ta'u amantii biyya kanaa irra waa'ee waaqa barsiisaa oola amantii kamuu haa ta'u ani kana san hin jedhu hundi keenya waliin beekna. Siyaasa dhabar siyaasa gaggeessaa oola. Warri gaggeessitoonni siyaasaa abbootii amantaatti hirkatanii kan uummata kana wal ficcisiisaa oolan. Siyaasni fi amantiin adda ba'ee hin beeku. Wayi amantii fi siyaasni garaagareedha warri nutti himu of sobuu ta'a yookiin immoo jaalala amantii isaa sanarraa ka'eeti ta'a. Siyaasni fi amantaan gonkuma gargar ba'ee hin beeku. Keessumaa har'a mee Oromoof kan qabsaa'ee kan qawwee kaasee manaa ba'e bilisummaa kan bilisoomsa. Kun anaaf gaafidha. Sirna isaa kaleessa sabni kun qabu san jalatti deebisee ijaaruudhaaf ofuma isaatii nama meeqatu sirnicha sana diiteelii isaa gadi fageessee beeka. Beeka erga ta'e immoo gaafa haatiif abbaansaa gidduutti waxalamtee rakkattee waa meeqa taatu maaf hin irraa fudhanne maaf kabaja norreef maaf suni dhukkubsuu dadhabe. Gaafa inni tokko hidhee
mana hidhaati baasee waan barbaade irratti raawwatee aga sadarkaa ajjeesatti waa irratti raawwatu maaf gadi ba'anii dubbatuu dadhaban. Kana dura gaafa Salaal irraa uummanni akka sanatti guutummaadhaan buqqa'ee ala taa'u waan Oromoo kanarraa gargaarsa walitti qabu irraa kaasnee waa dubbataa turre. Waldaa Maccaaf Tuulamaa kana obbo Tolasaa Kisheefaadhaa bilbilee wanti kun karaa keessan oo ta'e akkamii? Uummanni kun akka gargaaramu barbaada. Uummanni dhee gaafadhee waan sanarratti hojjetaa turre. Gaafa hojjetu waatu gaafii nutti uume. Dhaabbileen amantaa biyya kana keessa jiran maaliif gadi ba'anii rakkoo uummata kana nu caala isaan tumna qaba. Waraqata sarara 2 barreessanii rakkoo uummata kana mootummaadhaaf furmaata itti kennedhanii gaafiin dhiyeessine inni gaafa gaafannu Oromoodhuma keenyatu dhufe maqaa amantaa kamuu maal of dhooftaa ati Oromoo miti ati maaloo miti jedhee kanaati isaa buqqaatee ala jirtu kanaati isaa saamamtu kanaati isaa rakkattu nurratti duulaa ture. Maaliifin kana kaase Oromoon har'a ofitti hin jiru wal hin beeku of dhabee jira. Amma falli wanni itti of dhabe sagantaa alagaa sana keessa of barbaadaa oolaa achi keessatti of hin argatu. Siigalee gosa isaa inni tokko gosa isaa Israa'el mataa inni tokko Araba mataa kanaaf eessa keessa of barbaada lammii biyya ormaa san keessa of barbaada. As deebi'ee lammii irraa dhalate Oromoo kana keessa gaafa of barbaade tuulamni akka tuulamaatti sikkoof mandoon barbaada sikkoof mando tuulama barbaada qe'ee kana keessatti ijaarradhu akkasitti bareedi waliin jedheetu wal jajjabeessa. Har'a garuu kan maaliif ijaaramte jedhee walirratti duuluu fi ayyaana isaatu itti dabe of abaaraa oola. Dirree isaa abaaraa oola. Kanaaf falli Oromoon qabu tokkoof tokko maal ta'uudha? Gadi ba'ee odaatti ba'ee gaaddisatti ba'ee ayyaana dirree isaa araarfatee Oromoon gaafa san wal ta'ee wal toomee sikkoo fi mandoo dhufee koottu qe'ee kee ijaarradhu gadi taa'itoo kaleessas rakkootu si kaase. Tuulamni immoo macca dhaqee koottu qe'ee kee ijaarradhu kaleessa rakkootu si kaase. Ayyaana ofirraa kaafteetu ayyaanni keessatti dabe jedhee wal jajjabeessaa jechuudha. Garuu aga ayyaana isaan araarfatanitti aga ayyaana dirree isaan araarfatanitti Oromoon ni tokkoomaa walii galaa wal waammata waliif hawwaataa yoo jenne hunda keenyaaf gaafidha irra butaan bira dabarraa jechuudha. Maaliif har'a kana dura waan baay'ee isinitti himeen jira Dr. Girmaanii ilmi namaa saamamee kiisni isaa duwwaa ta'ee gaafaas gara garu maatii isaa beeloftu laaluu dadhabee wadaroo ofitti dhaatee kan of ajjeese meeqa jira mannaa lakkaa'u gam lamaan irraa jechuudha. Warra kana gaafa haalli mijate seenaa tokkoof keenya seenaa sanarratti dubbatuu dandeenya yookiin immoo seenaan guyyaa isaa eegee dubbata. Maaltu kana fide? Wan rakkoo kana furuudhaaf isa nan qabsaa jedhus isa simbulchee jedhus miseensa aga hooggansaatti lafti ittiin quunnamne hin jiru. Yoo lubbuu kiyya irratti murteesseetiin hinan dhugaan uummata kanaa waan nama raruuf lafti ittiin quunnamne hin jiru. Rakkoo sana furuu caala uummata qulqulluu qote bulaa qubee takka lakkoofne maqaa 99 itti moggaasanii sinii kaaseen ture. Aanaalee kanneen akka Adaa Bargaa, Meettaa Walqixxee, Meettaa Roobii, Gullallee, Caancoo, Kuyyuu aanaalee kana keessatti taateen ilma namaa irratti raawwatame kan nutti fide maali? Ayyaana keenyatu nu wajjiniin hin jirre kabajaadhaaf abbaa keenyaa wallaallee rakkina ammana gagga'u kana hangafummaa dagannee rakkina ammana gagga'u kana ilmaan Oromoo walirratti raawwatti. Kanaaf gaafa ayyaana dirree isaa araarfate ayyaanni Oromoo walitti araarame wal waame waliif hawwaate yoo dubbate wal dhaggeeffate wal hubate wajjiniin bobba'ee galaa. Aga sanatti garuu akka itti jirru kun akka miti. Akki har'a itti naamnu kun akka miti. Sanaafi wanti taateen Arsii keessatti ta'e kuni amantii miti siyaasa miti amantiidha. Aangoodha qabsoodha kan jedhu sun ana naaf hin liqinfamu. Amantiif siyaasni adda bahee hin beeku. Hundisaa wal keessa taa'ee erga amantiif siyaasni adda hin baane namni wajjiniin dhagaa boraafatee rafee rasaasa fudhatee manaa bahee maa walitti garagalcha. Rakkoo achi gidduu sanitti gara kiyyatti koottudha. Rakkoon kan irratti uumamu. Okay, kaleessa namni gurguddaan nuti itti amannee qabsoo kana isaantu bakka naan ga'anne
uummanni kun duuba yaa'ee haa ulfaatanaa galatooman jennu akka hin taanetti wal gaggalaafatanii wal gatan. Har'oo has dhufanii amantii keessa isaa dhokatanii gandummaa keessa isaa dhokatanii seenaa dabaa barreessanii fidanii ittiin dhaloota burjaajessu. Kana hunda duuba kan jiru siyaasa fi amantii walitti hidhate sanaadha. Kanaaf walumaa galatti Oromoon ani amantii koo baattadheen Oromoo ta'an akkasan ta'a caalaa gadi taa'ee gaaddisa jala taa'ee fallinni barbaaddachuu qabu ayyaana dirreessaa yoo araarfate tokkoomee waloomee waliin jiraatee wal kabajee gosa kabajee ilmaan isaa akka akkatti wal kabajee wajjiniin jiraatan jedha. Ulfaadhaa irraa bu'ee doktor. Ulfaadha fayyaa ta'e. Eenyu kan itti aanu Hundeenii fi Masfin ni fudhatu namni biraa eenyudha? Question mark. Warruma as jiru kanarraayin galmaan ga'ee xumuraa. Waan gabaabduu fuudha dookee. Yaa. Waan gabaabduu jedheeni irraa bu'a. Yaa tole kallacha warra as jala jiru kana sa'aatii qabiifiti carraa kenniif yaada isaanii haa kennatanii. Itti fufii Masfin. Tole kallachi waan gaarii kaase dook ulfaadhaan jedha. Injifannoon kana caalu hin jiru keessattuu Oromoon akkanatti qalbiin tokko ta'ee inni sikkoo mandoo waa'ee tuulamaa inni tuumbannaa akkasuma inni macaa tuulamni dirreessaa irratti gurmaa'uu qabaa ijaaramuu qabaa Oromummaan deebi'uu qaba jedhee akkasitti mari'achuu waan guddaadha. Hojii guddaan immoo hojii manee nama hundarraa itti aanee akka eegamu ni beekama. Chaalenjiin amma calqaba irratti sillee nama biraallee mudate itti aanes dhufuu danda'a. San cabsanii keessa ba'uun barbaachisaadha. Lafarratti maal hojjennaa eenyurraa maaltu eegama waan jedhu san irratti immoo sagantaa kabiraatti ni miranna jedheeti kan yaadu inni jalqabaa wanta amma kaase keessaanis yaada kan inni qooddadhu tooftaawwan Oromoon ittiin cabe kana Oromoon hunduu dammaqee akka irraan deebine gochuutu nurra jiraata. Ijaaramni tuulamaallee kaayyoo isaa inni guddaan kana jedhee yaada waan ta'eef jechuudha. Inni jalqabaa tooftaan ittiin cabe amantaadha akkuma amma ka'aa jiru jechuudha. Amantaadhaan tokko adda qoodanii lammata gosummaa balleessanii akka jalqaba kaase harkaa dhageettii isaa balleessanii raaga ajjeesanii ayyaanni isaa gaafa badu raagni isaa gaafa badu harkaa dhageettiin gaafa badu Oromoon burjaaja'ee eenyummaa isaa of ta'uu dhabeet ammumallee namni of hin taane suni gurmuu gosummaadhaan dhugaa lafa jiru kanaan yoo ka gurmooftu ta'e akka sodaatti kan laalu tokko isaa fi waan ta'eef waan Oromoon ittiin cabe kana tooftaawwan Oromoon diin ittiin cabsaa ture kuni ammas bifuma jijjiirateeti kan inni nutti deebi'ee jiru waan ta'eef kana hunduu awweer ta'ee ittisuun hambisuun duudhaa ganamaatiin sirna ganamaatiin gurmaa'uun barbaachisaadha. Gosummaas ka jenne waa gosaa kana sodaachoo doon taane haqa jiru beeknee dubbanne ilaalle wal jala yaa'uun waan humna qabnuun gumaachuun keessattuu dhaloota ijaaruu irratti kanan duraan kaase manni barnootaan jiru dhaloonni barataan jiru kanan jedhe gumaata caffeetumaa jedhamanii waggaa 3-4 dura jalqabame yaadoliin tokko tokko kaanii turanii waan gaggabaabaan haa ta'uutii ammas rakkoo guddaan dhaloota ijaaruu irratti dhaloota barsiisuu irratti aadaa isaa seenaa isaa barsiisuu irratti rakkootu jira waan ta'eef kun immoo jaarmiyaa siyaasaa kamiyyuu kan tuqu waan hin taaneef kanarratti yoo dhaloota ijaarree itti fufne anatu si beekaa odoon taane nuti illee waliif beekna waan walii anis kakiyya nan beeka ka jedhu san irratti yoo waliin hojjenne galmaan gahuu ni dandeenya kana caalaa cimsuu dandeenya waan jedhu qabxii tokkicha kana kaafachuu barbaade tananii kabiraas waan kan keenya kana irra deddeebinee gootummaa keenya goota keenya aadaa keenya sirna keenya leellisuu beeksisuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif tokko waan dubbannu kun dubbachuun waan tokko galmaan gahuudhaaf bu'aa qaba waan ta'eef tibbuma kana haa xiqqaatu haa guddatu sirni gadaa tuulama geggeeffamaa jira amma waxabajjii akka lakkoofsa Itoophiyaatti akka waxabajjii 4tti hanga kamisa dhufuutti waama kanallee ajandaa godhanii kaasuun himuun rakkoo mataa isaa qabaatu barbaachisaadha. Tokko sirna tuulamni sirna qabu gadaan qabu jedhamee kan naareeshinii nurra jiru sun dhimmootuma kanaan wal qabata waan ta'eef waan ittiin cabaa turre kana
amma humna gumaache argaa dhageettii keenya illee nama beekus keessatti waan Oromoo tuulamaa waan Oromoo